Gandi Duraan mucoo lamaan ofirra qaqqabee nama godhe gandi sii kun galee. lamaan jechuun ofii keessanii gandi kun lamaanii ofii keessanii walitti deebitanii Qonni ani yaati maali yaada qabdaa? Yaadaan qaba'e. Yaada kam yaa'u? Yaadni nan qabu tanuma michiyyoo tanaan na aarsee na gube. Dhageeffadha. Tokkoffaa nuuf gaafattan nama isii baase haa himtu. Yoo nama isii baase himuu baatte duraanis argeen isiin rakkattee boo'echee dhufte malee namni maaliif mucaan achi geessa jee jalaa kottu jalaa ba'i jeen hin jiru arusi jechuudhaaf. Fedha obbolummaaf godhu fedha awaan fedhe godhuufi arsii jedhi gadi namni gartee gantummaadhaaf achi gandummaadhaaf isii dhaqee maallaqa irraa kafalan jiru isiitu ni rakkadde jee boo'e. Amma maqaa wanni nu xureessituuf hin jirtu nama isii jalaa baase abalu jettee haa himtu. San ta'uu baattu immoo waa'ee isiin kaasina mee boroo as deebiti. Harargeen duraanuu gara laafinaatu wal gorfachuu nu dhorke bakka feete haa seentee jiraattu afaan irraa qabadda. Takkaan yaadni kiyya kanuma malee Namuma tokko waan kanuma tokkoo miciyyoo miti. tana gana ajandaa sii oofu gartee Dubaay kana keessa ni rakkattii miti maa dhiigan boony. Khalaas. Dhiigamaan boony. Hankanumaan. Laal. Nam Laal. tokko salaama Boruu isiinuu qara keessan dhufti. Boruu dhuftee gaafa dhiifama isiniin jettee isinif booche garaan laafinaa garaa laafuu waa balleessa. Gacciiftee haa duutu chitti shaara irratti. Hankanumaan yaadni kiyya waan dheeraa miti. Okay, jabaadha. Akka ijoollee arsittillee dhaamsaan isinii qabala. Akka ijoollee arsittillee dhaamsaan isinii qaban. Miqiyyoo tanaan fuutanii olii gad deddeemtanii dhumatti tasiitii biyyattaa galtu Dr. Maryam wayyee kafiilummaan sirra jirtiimi. narra jirti Nuu qabuu hin dandeessu miyyoo tana. Dhugaan baanaa bar. Sii harkaa qabaami. qabe lama amma yohaan akka malte malee hin qabu waan akkanaa Dhagahinaa sii qabala dhagahinaa sii qabala. Ila Dhugumatti bar ila namni michiyyoo Dubaay sun isa qabdu keessa ta'e michiyyoo tana Dr. hoggoruu Ibsa. namni dandeessu malee tokko hin Uumaa jiru. dhibba afran akka gaafasanii lafa keessaniiti Dr. Maryamiif michoo isinii qabdi. Lakkee Omar Ibba Furillee kafalloo. Omar Ibba Furillee kafalloo. Walumaa galatti namni michiyyoo tana hiqaamaa michiyyoo tanaatiin olii gad bobbaasuu danda'u isiidhaa beeki. Kurujunaa hidhuu dandeessi. Saatii ammaa kana keessatti akkasiimi. Yaa xalabaa amma dheengadda isaan xalaba deebitu jaansan maaliif waan san kaasan naa himime? Waan xalabaa waa'ee xalabaa san. wallahi irraan beeku ani wayin quba qabaa irraan beeku wallahi isaanumatu yaani jechuun oluma laalanii gad laalanii kan ammoo ani irraan beeku wallahi amma waan akka faltaane akkasii qabu Maal jedhu? inuma rakkate Walla amma dhagaye miciyyoon tu yoo waa jette wallahi dhageeffadhu kurujunaa inurraa dhayi takka deemte akka taatee lagatu takka biyyattaa galtu. Micayyoon duraanis tasaaniiti micayyoon duraanis Harargeen maalitti sii beektii miti. Duraanis tasaaniiti ammaas abbaa arsiifu jazaan kafallee nuuf jazaa kafalti tun. Quba gaalaa guutee gaafa isin Somaaliyaas deemtiyyuu quba hin qabnu nuti. Arsiin achi isaa fiddee irraa dhiittee qulqulleessitee bareechitees baanaan anta Harargee tettee qomadhaatti. Fatishaan dhufe sababa waan kana ka'ee gaafanna Fatishaan dhufe mee fichuu ol galchina. Fatishaa kottu mee gali mee seeni. wallahi azimi As gabba. dhugaa rabbi ati Fatishaa gaafa kottu seeni maal jette? Amma wallahi dhuguma rabbitti miyyoon tuni bara Fatishaa waliin nu buuftee amma doktoraa waliin nu buuftee hawaasaa waliin nu buuftee ija uummata karaa nu neeyite sii galee. Miciyyoon amma Fatishaa barbaadde baabaa kiyya. Fatishaan Dubaay dhufee dhageenyaan. Wallahi miyyoo tana Fatishaan dhalaa qabu rabbiin naan gaafata kunoo Fatishaan na dhagaami. Wallahi miyyoo tana dhalaa uumaan qabu Fatishaan. Rabbiin naan gaafata woo billaa ilkanii. Miyyuu mata naa wajji gastii isaa irraa galchuun qabu miyyoo. Wallahi billaa as booda mucaa bareedaa kana mucaa nagaan dheengadda jalaa beesan balaa dheengadda jalaa beesan deebi. iddaa jennaan jenne malee maal fatishaan sila maal seetan fatiin akka namaatti akka obbolummaatti gargaara malee maal Yoo keessa sin galchine Fatishaa kiyya keessa sin galchine biroo keessa sin galchine akka nama tokkotti numa dubbanne malee maqumaa sirra dhufee dubbanne malee keessa sin galchine keessaa sin jirtu. Waan amma isiin dubbataa jirtu tanaatu waan jechaa jirtu tanaatu keessa si galcha. Isiin keessa si galchu jira malee nuu miti. Egalee nu osoo hin taane isii keessa si galchu jira. Hoo tolgali meeti imma
Olseen kottu. Galu. Mana maakli qabu nama mataa qabu inni waan sanii miti mucatti naan jedhamu fi kaatee haasawiti malee namni haasawisiise hin jiru. Kottu gal Fatishaa biraan deebisanii wallahi ani Fatishaa kana dhuguma rabbitti mucaan kun nama jabaadha. Eegamiyyoo sana birbaafne illee namatti deebi'ee Fatishaan illee ati nama galata qabu jeen gastiiti jedhaas dhufee walitti illee gastii ergannee si galee wallahi billahi dhugumatti nama jabaadhaan jee mucaa kanaan. Maaliif dandeettii qaba? Ni dadhabnee nuti amma akkuma isaa sanitti hogganu miyyootan. Numa dadhabnee dalagadhu yennaan namaa waliin taatu. Nyaata nyaadhu jaan nyaattu jaan bakka jirtu sanitti. Wallahi billahi. Uffatan miiccattu jaan, dhiqatan dhiqattu jaan. Wallahi billahi waa hedduu dhagaa jiran dubbannu malee. Si galee Dooktar Barboo ijoolleen siin bira galte akkamuma Dooktar Maryamaa sana akkamuma dandeessee jaani bara. Wallahi billahi akkamuma dandeessee wajjin jiraatte jaan. Rabbiin na qabata. Ila sirreeffama waan nun jette guyyaa isii biraa fuun waliin jaarsummaa jidduu teenye jechuudha Dr. Maryam. Wallahi billahi yoo isin jazaa kiyyanaaf hin galchin yeroo muraasa isin kannete dhugumatti intalti kun haqa irraa qabaachuu yeroo gabaabduu kas jazaan si deebi'eef warabbul kaawaa sin jedhe. Intalli intala rabbi abbadduudhaan ni qaabistiidha Dr. Maryamaan qushaasha akka isii tanaatiin. Waan tokko. Okay. Konsi ma Fatisha Dr. Fatisha egal goludi de oyin sima. Rabbi su ume sudat. Miti yota nagasti le walti nagatilla. Dage faddo. Gasti khitira tingal gasti sitira nagin nas injedi. Maqaxe bareda kan. Maqa wabil al karim maqaxe gari kan. Ta de ngadda ke sabate kabatetti. Rabbi si achit fite. Amadi ben si achit tawal tumtu. Si achi wala hurresitu. Si achi wala dukesitu. Gasti si no gasti te no bas khanwan si daman. Mali bi lal nama Fatisha na darabasi yete lal tokofa lama fala. Fatisha ki ya sori di mama ana dogon gore yete lama fala. Ha? Wana jaibati bar wabillahi alkarim wana jaibati bar. Hamaratu rabbin hojjadhu jenneni deemi hojjadhu jenne mana dalaga geysan didde dalagu. Ha? Mana uji geysan didde hojjatu. Ya fitu mafuzan algolcha. Takka mafuza adame tadabde gadifte. Laale amma rabbuma isinii zorsise malee amcatti silaan hin dadhabu beekta. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ani bara ana mala raade fekuman ol seeni live senetti deem mana jaalibsaan hanja commenti rakka jirtu tirifadde rife. Okay. Dhaggeeffadhu moo wayii siima maafusa? Haa maaltu jira? Lakkoofsa miciyoo sana ni qabdaati miciyoo maraatu ta'e jedhan. Abshir Fatisha. Bilbili rannu. Isirratti moo? Isirannu bilbili amma. Ani maaliif irra bilbilan irratti bilbilu qaali miciyoo irratti. Bilbili naasinjee anaasinjee irratti bilbili irratti haasi jala kaasatu bilbili irratti yoo si jala kaafte hottuu jaalibsaan mana si jetti sinjee jiit. Bilbili irratti haasi jala kaasu diddu. Samboodaan ammoo ijoollee arsiitilleen ta'e makka miciyyoon tun itti ta'e sulaal amma ijoollee arsii bira dheeyxeeti dheeyxee dhiifamaa nama akkasana godhe jetti laal akka waan ijoolleen arsiisan qaraasiftee qajeelchitee fakkeessu jirti si gala si galee akka waan ijoolleen arsiisan qaraasiftee gaggalchitee si fakkeessu jirti si galee murtii nama lama achi hin fudhatu mannini nama lama achi hin fudhatu sigal chaops bayan si ol deebisati dhage bayan bu'eewa laali jaalibsaa dhaggeeffadhu siifin maalaan micattiin ajandaa barbaaddi isin ani isinitti himee jira miciyyoon tun harargee miti nama maalumaat miciyyoo tana gaafuma akkam waa'ee isiseen yoomuma qoya maal taaneeti diina dila takka horanne waa meeqa taane haga irratti especially an waan intain ni beet dhiifamaa miti akkana mataan gad dhaabbattee afaan luuguu fi dandeessee abbaa feeteef garuu kanaa miti kaayyoon keenya reefu waan isin dubbachuu jirti tokkoon taa'ee ilaaluu tureen waan ajaa'ibu namni waan kaleessaan beekne arras hin beeku borus hin beeku namni mariyaamiif hin ta'in namni bayaan isii jecha halkan san deemeef hin ta'in namni namoota isiidhaa jecha fuula namaa dhaabbateef hin ta'in ifiifilleen taattu maatiifillee taattu waan dubbattus hin beektu ani akka yaada kiyyaatti waanuma isiin sheekhaa akkam bireetti dhaqan. Maryam siin deebisaa Maryam dhaggeeffadhu wayiin si hima.